Weerara hidhattoota faannoo aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti taasisaa jiran ammallee furmaata kan hin argatin ta'uun himame. Dhaadannoo fi dararaan humni finxaaleeyyii faannootiin nurra gahaa jiru guyyaa irraa guyyaatti hammaataa jira jechuudhaan jiraattonni naannichaa komataa jiru. Ayyaantu Abdii dabalataa qabdi. Weerarri hidhattoonni faannoo aanaalee Horroo Guduruu Wallaggaa irratti taasisaa jiran ammallee furmaata hin arganne jedhame. Dhaadannoo fi dararaan humna finxaaleeyyii faannootiin nurra gahaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hammaataa jira jechuun jiraattonni naannichaa himataniiru. Qaamoleen nageenya mootummaan garasitti bobbaasee wabii nageenyaa jiraachuu qonnaan bultoota Oromoo ta'uu hin dandeenye jechuun jiraattonni naannichaa komataniiru. Humni finxaaleeyyii faannoo gamasaatiin qaamolee mootummaa fi birootiin adamsamaa jiraachuu isaa ibsuun hanga seerri yeroo ammaatti jiru jijjiiramutti keessattuu ilaalchi akka Afrikaatti uummanni bal'aan Oromoodha jedhu jijjiiramuttii fi ilaalchi Oromoo fi Oromiyaa dursa aansuuf godhamu sirraa'utti carraaqqii isaa akka hin dhaabneef seera. Keessattuu torbaan darbe haleellaa lixa Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti raawwate hammeenya sirni mootii Minilik lammaffaa raawwateen kan wal fakkaatuu fi duguuggaa sanyii Oromoo balleessuuf taasifamaa ture ta'uu jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Ji'a waxabajjiirraa kaasuun haleellaan bifa haaraan godinicha keessatti eegale guyyaarraa gara guyyaatti lubbuu namoota nagahaa dabarsaa jiraachuun himameera. Qisaasamni qabeenyaa qaqqabee lubbuun namoota nagaa darbullee gama mootummaatiin haalicha tasgabbeessuuf sochiin taasifame akka hin jirre maddeen himaniiru. Akkuma yaadatamu waggaa 3 dura sababa haleellaa finxaaleeyyiitiin namoonni manni isaanii jalaa gubatee qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisuun gara magaalaatti baqatan kan turan yoo ta'u, daa'imman xixiqqoo hawwanii fi manguddoonni daggala keessatti rakkoo ulfaataa keessa akka jiran kan himan maddeen waan nyaatanii fi uffatan dhabanii rakkoo ulfaataa keessa kufaa jiraachuu isaanii himaniiru. Uummanni Oromoo bal'aan akka isaaniif birmatu kan gaafatan jiraattonni aanichaa duulli humna finxaaleeyyii faannootiin qindaa'aa godinicha irratti banamee jiru duula duguuggaa sanyii ta'uu akka danda'u himaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa godina Wallagga lixaa aanaa Hoomaatti lubbuu namoota 12 ol ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa 11tti himan. Kana malees jiraattonni Oromiyaa 11f yaada kennan akka himanitti namootni 26 ol kanneen badii tokko malee jumlaadhaan hidhaman haala yaaddessaa keessa jiraachuu himanii jiru. Gammachiis Magarsaa dabalataa qaba. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Hoomaatti namoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman 12 ol ta'uu jiraattonni dubbatan. Ajjecha raawwate kanaan alatti namoota 26 ol ta'an jumlaan hidhatti guuruudhaan dararaa akka malee irraan gahaa kan jiran ta'uu Oromiyaa 11 odeeffatee jira. Waxabajjii 14 2023 torban darbe godina Wallaggaa lixaa aanaa Hoomaa magaalaa Hoomaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa namoota jiraatti gubee ajjeesuu jiraattota dubbisuun isinii gabaafne turre. Ajjecha gara jabeenyaaf suukanneessaa roobii dabree eegale kun itti fufuudhaan hanga ammaatti reeffi namoota 12 ol ta'u magaalaa Hoomaa keessatti kan argame ta'uu jiraattonni himanii jiru. Walumaa gala godina Wallaggaa lixaa aanaa Hoomaa bakka jedhamtudha. Bakka sanarratti taateen kun kan isheen taatee guyyaan isaa gaafa roobiidha. Ijoollota kana keessaa maratanii namoota Habdii Eebbisaatii fi Abiraam Mangashaa namoota jedhamanii utuu lubbuun keessa jiru. Biyya ergitti mukanii booda ijoolleen kun erga dadhabanii booda rasaasaan ajjeesanii. Hanga har'aatti illee namoonni uummanni magaalaa kanaallee namoota du'a kan quba hin qabne hanga har'aatti waajjira poolisii sana keessaallee baasanii ajjeesaa jiru. Guyyaa guyyaatti dhoosaadhaan alfaa baasanii balleessaa jiru. Galama kanallee nama Takiluu Luuchaa jedhamu iddoo gaddaatii dhaqanii fuudhanii karaa duratti ajjeesanii galanii darbanii jiru. Walumaa galatti magaalattii keessatti haalli uummata ittiin jiraachaa jiru rakkisaa ta'ee jira. Haalatti namni kun illee nama jiru nama lubbuun hin jirrellee adda baasuun itti ulfaataa jirudha. Walumaa gala aanaa kana keessatti jechuudha. Hammarraatti illee reeffanni ijoollee namoota gubamanii kanaa bakkeetti sareen nyaattee bulchiisa magaalaa Tuqaleessa biyyoorra deebisee wanta jedhamu odeessa. Kana nan qabaa hammarraatti illee reeffa namoota sadii immoo naannoo ganda duwwaa tokko keessatti kan argamtu naannoo Baabbaa Anwaaree bakka jedhamu tirgeessi nama sadii kun keessatti gatamee jira. Guyyaa roobii dheengaddaa dargaggoota lama boba'aa itti firfirsuudhaan wayita ibiddatti qabsiisan ofirraa dhaamsuuf tattaaffii wayita godhan rasaasa itti roobsuudhaan kan ajjeesan ta'uu ragaa jiraattota naannoo waabeeffachuudhaan gabaafne turre. Raayyaan ittisa biyyaa uummanni reeffa kaasee akka hin awwaallanne dhorkuudhaan turtii guyyootaan booda guyyaa har'aa ganama bulchiinsi magaalaa Hoomaa lafee namoota bineensarraa hafe biyyee irra deebisaa kan ture ta'us nuuf kaasanii jiru. Waraanni mootummaa naannicha qubatee jiru uffata dambii waraanaa barruu Amaara jedhu uffatanii kan turan ta'uu ijaan akka arganis himanii jiru. Walumaa galatti haalli amma magaalattiin keessa jirtu sochiin isheen keessa jirtu haalli uummata ittiin bahee galuu jiraachuun akka ulfaataa jirudha. Naannoo sana keessa waraanni mootummaa magaalaa sana keessa yoo dhufate hanga dhibbaadha.
kanneen kana keessa kan jiraatan illee shakkiin jiru laphee isaanii irraallee hamaara kan jedhudha uummanni Oromoo akka daatiyaadha jedheetti kan sammuu isaa masiisee jiru shakkiin jiru garuu hamma irraatti illee faannoodhaan kan wal qabatudha. Laphee isaanii harma isaaniirraa hamaara jedhanidha kan isaan barreeffaman jiranii sirna daguuggaa sanyiin uummata biyyattii irratti raawwataa jiran uummata nagaa irratti wanta tokko keessaa hin qabne keessatti. Walumaa gala waraana jirra jiru sun uffannaa isaan uffatanii jiran akkan itti waan inni maxxanfamee suuraan isaanii jedhe jiru. Walumaa gala mootummaadhuma kanadha kan qaama kana hidhachiises kan qaama kanatti keessa gashees haa ta'u iyyuu malee sirna maadhaanii hamaaraa ta'uu isaanii immoo kan ibsatanii sirna daguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwataa jiran isaanuma qaama mootummaa hidhatee jiru kanadha. Jiraattonni aanichaa muddamaaf shororkaa nageenyaa hamaa keessa jiraachuu kan dubbatu jiraataan naannichaa bilbilaan dubbifne haala hawaasni aanaa oomaa keessa jiraatan akkaan yaaddeessaa ta'us ibsee jira. Uummanni maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jedhuun duguggaan sanyii irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu dubbatu. Xumura irratti ajjechaa fi akka suukanneessaa waraana mootummaan irratti gaggeeffamaa jiru akka nurraa dhaabbatuuf sagalee dirmannaa nuuf taasisaa jechuudhaanis iyyatanii jiru. Walumaa galatti nuti uummanni Oromoo sirna guddaa mootummaa kana jalatti waggoota hamma kan dararamaa jirra. Dararaan kana irra caalullee kanaa ol kan baay'ee deemaa jira. Walumaa gala uummanni biyya keessaas ta'e biyya alaas ta'e uummata haanaa yookaan godinuma biyyattiin qabdu sochii Oromiyaa kanarra jirtuu fi bira dhaabatu gurratee miidiyaa kanarratti sagalee keenyatti akka nu dhageessinu kabajaan nu gaafata. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf hooggantoota mootummaa naannichaa quunnamuuf yaaliin bilbilaan goone har'aaf itti milkoofne. Magaalaa Shashamanneetti boombiin dha'uudhaan daa'imman maatii tokko sadi dabalatee lubbuu namoota afurii galaafatee jira. Daa'imman lubbuun isaanii dabre kunis hojii meeshaalee faayidaan ala ta'an walitti qabuu irratti kan bobba'an ta'uunis himamee jira. Wayita meeshaalee gataman walitti qabanitti balfaa keessatti boombii gatame dha'uudhaan balichi qaqqabuun ibsamee jira. Balaa kanaan daa'imman lama irra miidhaan salphaanii fi cimaan qaqqabuu waajjirri poolisii magaalichaa qorataa yakkaa kutaa magaalaa Hurufaa Inspektar Kamaal Jeeyilaan himuu OBN gabaasee jira. Daa'imman lubbuun isaanii dabre sadan miseensota maatii tokko ta'uunis eeramee jira. Uummataaf filannoo biroo osoo hin dhiyeessin daldalaa fi sochii gabaa jimaa ugguruun gonkumaa filatamaa akka hin taane Koongiresiin Federaalaa Oromoo beeksisee ibsa kaafaa'uun baaseen jimaan akka Itoophiyaattis ta'e akka Oromiyaatti madda galii fi dagalee jiruu jireenya uummata miiliyoonota hedduutti lakkaa'amuu waan ta'eef uggurri godhamaa jiru kun lammiilee gaagama keessa galchuu ibsee jira. Daraartuu Shaamii dabalataa akka ta'an suniif dhiyeessiti. Uummataaf filannoo biroo odoo hin dhiyeessin daldalaa fi sochii gabaa jimaa ugguruun gonkumaa filatamaa akka hin taane Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsee. Ibsi kaafaa'oo irraa gaafoo xabajjii 17 kenname akka jedhutti jimaan akka Itoophiyaattis ta'e akka Oromiyaatti madda galii fi dagalee jiruuf jireenya uummata miliyoona hedduutti lakkaa'amuu waan ta'eef uggurri godhamaa jiru kun lammiilee gaagama keessa galchuu ibsee. Buna, habaaboo fi midhaan zeetitti aanee jimaan madda galii biyyaa sadarkaa afuraffaa irratti argamu ta'uu fi qonnaan bulaan miliyoona 12 ol ta'u jimaa oomishee kan jiraatu ta'ullee kaase. Itti dabaluunis kaafaa'oon namoonni lakkoofsi isaanii kanaa gadi hin taane ammoo daldalaa fi daddabarsii jimaa irratti bobba'uun galii kanarraa argataniin kan jiraatan ta'us eere. Haa ta'u malee danqaalee oomisha daldala daddabarsii fi ala ergii waliin wal qabateen uummanni keenyaas ta'e biyyi galii jimaa irraa argamu irraa fayyadama gaatee argachaa hin jirus jedhe. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan federaalaa faayidaa fi galii jimaa irraa argamu sassaabuun ala oomisha jimaa fi oomishtummaa isaa guddisuuf rakkoolee qonnaan bulaa oomisha kanarratti bobba'an mudatan furuuf tattaaffiin godhaman akka hin jirres ibsee. Akka biyyaattis imaammanni ifatee oomishaa fi gabaa jimaa irra hin jiru kan jedhe kaafaa'oon kan ajaa'iba nama jechisiisu ammoo qorannoowwan yeroo adda addaatti gaggeeffamanis madda galii miliyoonotaa ta'e jimaa kan balaaleeffatuu fi baduu akka qabu kan gorsu malee filannoo biraa fudhatama qabu kan dhiyeessu hin jiru jedhe. Itti dabaluunis kaafaa'oon akka hubannoo paartii keenyaatti yeroo ammaa kana oomishaa fi daldalli jimaa danqaalee seera dhaba deeggarsa mootummaa fi golgola mootummaa jalatti dhokatanii miidhaan cimaan oomishtoota jimaa uummataa fi akkuma waliigalaatti biyyattii irra ga'aa jiraachuus kaase. Keessattuu danqaalee mootummaan daldalaa fi ala ergii jimaa irra kaa'een qonnaan bultoonnii fi namoonni jiruun isaanii daldalaa fi daddabarsa jimaa waliin wal qabatan ba'aa Oromiyaa keessa jiraatan akka waliigalaatti rakkoo diinagdee guddaa keessa galanii jiru jedhe.
keellaawwan ministeera galiitii fi koomishinii gumrukaatiin beekamtii hin qabne akkasumas barbaachisoo hin taane bakka hedduutti ijaaramuun isaanii sochii jimaa irratti miidhaa cimaa geessisaa akka jiru eeruudhaan keellaawwan beekamtii hin qabnee fi seeraan alaa kun akka kaanis ajajni koomishinii gumrukaa Itoophiyaan dabarees dhageettii tokkollee hin arganne jedhe. Ashuuraa fi qaratni maqaa garagaraatiin jimaa irratti buufame baay'achuu bira dabree gatiin ashuuraa garmalee dabaluu isaatiin daldaltoonni jimaa qonnaan bulaa irraa gatii madaalawaan akka hin binne gochaa jira jedhe. Akka waliigalaatti yakka keellaawwan raawwatan wayita ilaalu biyyi kun kan abbaa fi kan mootummaa hin qabne fakkaata jedhe KFO'n. Gama biraatiin uggurri maqaa kootaatiin ala ergii jimaa irra kaayame daldala jimaa akka irratti gochuun gabaan jimaa akka laaffatu taasisee jira jedhe. Daldalli jimaa bilisa ta'uu osoo qabu caasaa dhoksaatiin humnoota golgola mootummaa jalatti ijaaramaniin to'atame madda faayidaa dhuunfaa namoota muraasaa ta'ee jira jedhe. Gama biraatiin wirtuuleen gabaa jimaa jedhamaniin magaalota Awwadaayii fi Baddeessaatti ijaaraman haala ifa hin taaneen dhaabbata Oroo Fireesh jedhamuuf akka dabarfamanii kennaman murtaa'uun gabaafamee ture. Sababaawwan kanaan uummanni ba'aa Oromiyaa miliyoonotatti lakkaa'amu kan galii jimaa irraa argatuun bulu midhaan nyaataa bitatu madda galii biroo waan hin qabneef rakkoo dinagdee mudachuu bira dabree gara beelaatti seenaa jiraachuus koongiransiin federaalawaa Oromoo ibse. Keellaawwan beekamtii seeraa hin qabnee fi barbaachisoo hin taane hundi akka kan ashuraansiin jimaa irratti garmalee dabalame madaalawaa akka ta'u gaafannaas jedhe. Dabalataanis uggurrii fi kootaan ala ergii jimaa irra kaayame hatattamaan akka kaafamu KFO'n gaafatee jira. Ummata jiruun isaa galii jimaa irratti hundaa'ee filannoon fudhatama qabuu fi amansiisaa ta'e biroo odoo hin barbaadamin tarkaanfiin akkanaa fudhachuun lammiilee hojii san irratti bobba'an miidhuu irra dabree biyyallee miidhuu waan danda'uuf akka dhaabbatus beeksise. Rakkoo oomishaa fi oomishtummaa jimaa mudataa jiru furuuf akkuma seektara qonnaa birootti deeggarsaa fi xiyyeeffannoo mootummaa akka argatus KFO'n gaafatee jira. Godina Arsii Lixaa aanaan sabootti maanguddoon umrii jaarraa tokko olii lakkoofsan umrii dheerinnaan Afrikatti nama lammaffaa ta'uudhaan beekamtii argachuun isaanii himame. Maanguddoon Abbaa Daaluu Jaarsoo jedhaman Itoophiyaatti maanguddoo maatii hedduu horatan jedhamuudhaan galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti beekamtii argatanii jiru. Ayyaantuu Abdii dabalasaa qabdi. Tibba darbe godina Arsii Lixaa aanaan saboo ganda gataa diriiriitti saayinsii mirkanaa'uu baatus manguddoon umrii jaarraa tokko ol lakkoofsisan maatii 500 ol horatanii fi ilkaan guutuu qaban argamuun fuula hawaasummaa irratti mata duree ta'uun isaa ni yaadatama. Abbaa Daaluu aanaan saboo keessa kan jiraatan yoo ta'u bara minilikii farda leenjisaa akka turan kan dubbatu ilmi isaanii yeroo ammaa waggaa 180 guutuu isaanii himeera. Manguddoon kun bara sirna mootii Haayila Sillaasee keessa rifeensi isaanii arrii qaba. Umrii kanatti ijji isaanii ni arga. Ilkaan manguddoo Abbaa Daaluu har'allee nagaadha jedhu ilmaan isaanii. Obbo Teefuu Abbaa Daaluu ammoo ijoollee Abbaan Daaluu horatan keessaa shanaffaa yoo ta'an umrii 80 ol himatu. Faallaa abbaa isaanii ilkaan 10 qofa kan qaban yoo ta'u Abbaan Daaluu bara minilik bulchaa turetti farda leenjisaa akka turanii fi yeroo ammaatti hiriyoottanis ta'e obboleewwan isaa wajjin dhalatan lubbuudhaan akka hin jirre himan. Haaluma kanaan galmeen dinqisiisoo Afrikaa obbo Abbaa Daaluu Jaarsootiif manguddoo maatii ijoollee akaakayyuu fi akaakilee hedduu horatan jechuun sadarkaa Itoophiyaatti nama jalqabaa sadarkaa Afrikaatti immoo nama lammaffaa ta'uun beekamtiin kennameefira. Bakkichatti argamuun beekamtii kana kan kennan hundeessaa fi hojii geggeessaan galmee dinqisiisoo Afrikaa obbo Ashannaa fi Alam naannoo Finfinneetiin ala ba'amee fageenya irratti argamuun beekamtii kennuun kan jalqabaa ta'uu eeruun gama umrii saayinsiin yookiin waraqaa dhalootaatiin osoo hin mirkanaa'in umriin beekamtii kennuun waan ulfaatuuf maatii hedduu horachuun beekamtiin akka kennameef himaniiru. Obbo Abbaa Daaluu Jaarsoo beekamtiin heddumina maatiitiin argatan kun gama saayinsiitiin mirkanaa'ee umrii dheeraa jiraachuunis beekamtiin akka dabalamuuf hojjetamaa jiraachuun isaa himameera. Afrikaa irraa utuu lubbuun jiru ijoollee fi ijoollee baay'ee qabaachuun kan sadarkaa tokkoffaa qabatee jiru lammii Yugaandaa haadha manaa 10 irraa ijoollee 98 ijoollee immoo 568 qabaachuun nama utuu lubbuun jiru maatii hedduu horatee ijaan arge jedhamee sadarkaa qabatee jira.
Nyaata gargaarsa dhaabbilee addunyaa irraa Itoophiyaadhaaf kennamu irratti yakka raawwataniiru namootaan jedhaman 186 addaan bahanii beekamuun isaanii gabaafame. Miseensota qaama mootummaa Itoophiyaa fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaa dabalatee namootaan gargaarsa nyaataa gara biraatti maksuudhaan walqabatee shakkamanii turan 186 beekamuu isaanii dhimmicha qorachuudhaaf Komishiiniin Tigraay keessatti dhaabbatee beeksisuu isaa gabaasni oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Komishiiniin mootummaa yeroo kan naannoo Tigraayin hundeeffame kan hoogganan Fissahaa Kidaanuu akka ibsanitti balleessaa nyaata gargaarsaa kana irratti raawwatameef qaamoleen 5 mootummaa Eertiraa, mootummaa Itoophiyaa, hoogganoonni mootummaa naannoo Tigraay, qindeessitoonni mooraa namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi hojjettoonni gargaarsa namoomaa harka keessaa qabu jedhamee jira. Jalqaba ji'a caamsaa dhaabbileen gargaarsa addunyaa lama dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa fi dhaabbanni misooma addunyaa kan United States USAID sababa midhaan gargaarsaa kaayyoo isaatiin alatti oolaa jira jechuudhaan gargaarsa nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisan yeroodhaaf addaan kutuun isaanii beeksisuun ni yaadatama. Haliilaan qilleensarraa magaalaa guddittii Suudaan Kaartuum keessatti gaggeeffameen ijoollee 5 dabalatee namoonni 17 ajjeefamuu aangawoonni biyyattii himan. Sanbata darbe naannoo Yamruuk bakka jiraattonni itti heddummaatan irratti haliilaa raawwatameen manneen jireenyaa 25 barbadaa'anii jiru. Dabalatni oduu kana akka itti aanuuf dhiyaata. Haleellaa qilleensaa magaalaa guddittii Suudaan Kaartuum keessatti gaggeeffameen daa'imman 5 dabalatee namoonni 17 ajjeefamuu aangawoonni biyyattii himan. Haleellaa sanbata darbe naannoo Yamruuk bakka jiraattonni itti heddummaatan irratti raawwateen manneen jireenyaa 25 barbadaa'anii jiru. Lolli humna waraanaa Suudaanii fi humnoota RSF gidduutti kan eegale eebla keessa sababa hooggansa waraana biyyattii argachuudhaaf morkiin uumameen booda. Waxabajjii jalqabarra Yamruuk bakki dhaabbati oomisha meeshaalee waraanaa keessatti argamu guutumatti humnoota RSF'n to'atamee ture. Haleellaa kana booda qaamolee wal lolan dilbata ganama sa'aatii tokko irraa eegalee sa'aatii 47f dhukaasa dhaabuudhaaf waliigalanii turan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kanaan dura taasifaman hin kabajamne. Lola kana keessatti lakkoofsi namoota ajjeefamanii ifatti beekamuu baatus namoota nagaa dabalatee 1,000 ol kan ta'an du'anii jiraachuutu himama. Akka gabaasa UN'tti namootni miiliyoona 2.2 ta'an biyyattii keessatti buqqa'anii walakkaa miiliyoona ol ammoo biyyoota ollaatti baqachuutu himama. Lammiileen nagaa lola kana jalaa akka baqataniif waliigalteen dhukaasa dhaabuu hedduun labsamanii turanis hojiirra hin oolfamne. Haleellaan dhiyeenya kana taasifame lammiilee nagaa naannolee Maayoo, Yamruuk fi Maandeelaa keessa jiran irratti kan xiyyeeffate ture. Akka humni RSF jedhutti humni waraanaa kana irratti deebii hin kennine. Erga lolli kun eegalee lammiilee nagaa 10,000 lakkaa'aman biyya ollaa Chaaditti baqatanii jiru. Ogeessonni fayyaa fi hospitaalonni biyyattii humna isaaniitii ol ta'e tajaajila kennuu dhaabanii jiru. Lolli kun dabalataanis wal dhabdee gara waggaa 20f lixa Suudaan Daarfuur keessa ture deebisee kaasee jira.